Hordoftoota Arakkiloo Deyl kabajamoo kun Arakkiloo Deyl biizinesiidha. Arakkiloo Deyl biizinesiidhaan yeroo darbe barataa Amaanu'el qabannee isinii dhiyaannee turre. Har'as kutaa lammataaf kutaa xumuraa qabannee dhiyaannee jirra. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu daawwattaniin afeerraa keenya qophii kanarraa akka barartanii fi itti bohaartan shakkii tokko hin qabnu. Amma xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtii gaarii. Advaanteejii gabaa naannoo kana jiru qabachuudhaaf aggaamne isa duraa jechuudha. Mi'a dheedhii isa bitamu maaskiitti jijjiiruudhaan naannoo biraayyuu irratti duwwaa murtoofneetu raabsaa turre, raabsaa jirras. Inni jalqabaa namoonni maaskii gabaaf dhiyeessuudhaan yookaan maaskii naannessuudhaan madda galii isaanii godhatanii tiraanspoortii baasanii dhaqanii Finfinnee keessaa bitanii deebi'urra inmaas nama dhiyeessuuf nama isaanitti dhiyoo filatu darbee lafa isaan jiran sanatti kan maaskiin kun dhaquuf jechuudha. Geejjiba hir'ifameera. Akkasumas dadhabbiillee isaaniif afeeraaf lafa isaan hojjetan sanatti dhaqaaf waan ta'eef maaskiin kun dadhabbii sana baqa tiraanspoortii baqa meeshaa kana nurraa kaasu jechuudha. Yeroo ba'ullee akkasumas hir'ateera jechuudha. Kana malees namoota ofii keessaniif gurgurtu moo namootatti kennitanidha kan gurgurtan maaskii kana? Gama kanaan gama carraa hojii namoota biroof uumuun illee akkam ture? Yeroo jalqabne kaapitaala ittiin jalqabne nama haayir gochuuf yookaan nama qacaruuf kan dandeessisu turre akkasumatti dhuunfaadhaan naannessaayyuu turre jechuudha. Warra naggaadeetti kennina jechuudha. Inmaas fuudhanii daldalu. Darbee namoota wanta kana raabsuudhaaf fedhii qaban stiil amma ammaatti illee hin argatin jirra. Akkasumatti bilbilanii ajajatu jechuudha. Isaan barbaadan suni baay'ina isaan barbaadan sanaanii dhiyeeffamaaf jechuudha. Amma ammaatti akkasittiin jirra. Isaan immoo gatii gadi bu'aan isinirraa fuudhanii ofii isaaniif gurguranii jechuudha. Gama biraan immoo namoota kanaaf carraa hojii bantaniitu jechuudha. Tole hordoftoota daawwattoota Arakkiloo Deyl muuxannoo dargaggeessa kanarraati waa barattu jennee abdii guddaa qabna. Waliin dubbiin keenya akkuma itti fufetti jira. Gama biraan immoo yeroo dhibee koronaa dhibee ulfaataan kun ture kana keessatti jechuudha. Hawaasa keessaniif illee hojii tololtummaa gama maaskii dhiyeessuudhaanis gootaniittu jechuudha. Mee gara daldala keessanitti yeroo deebinu meeshaa dheedhii bittaniif humna keessanitti dabaltanii hojjettaniif gatii isinitti gurgurattan madaalawaa ta'a? Madaalawaadha jedhee yaada. Maaliif jalqaba irratti maaskiin nuyi dhiyeessinu kun gabaa guddaarra isa jiru gatii isaarra hir'atee dhiyaata. Akkasumas advaanteejiin gatii jira. Meeshaa bitamus mi'a dheedhii galee ba'us gatii isaa hin deebisa. Gatii isaa baay'ee feeriidha jedhee yaadaan. Maaliif fakkeenyaaf inni jet diizaayiniin kun gabaarra yookaan markaatoo dhaqanii yoo kaasan dura naannoo birrii 8 ture. Nuti yeroo sanatti birrii 4,450dhaan dhiyeessina turre. Warra bitanii walakkaatti gadi buustanii jechuudha. Amma yeroo murtaa'een booda garuu gabaan san numtuu gadi bu'eera. Naannoo 550tti amma gurgurama. Akkasittiin dhiyeessaa jirra amma ammaatti jechuudha. Gatiin keenya feeriidha jedhee yaada. Gatiin keessan gama tokkonis madaalawaadha jechuudha. Ayyeengaa oomishaaleen gosa ilaala akkan argaa jiru fuuldura koo kan argamutti gosoota garaagaraa fayyadamaa jirtu. Kalarii halluu garaagaraa fayyadamaa jirtu. Boocallee boca garaagaraa fayyadamaa jirtu. Akkamiidha maamiltoota keessan isinii harkisuu irratti yookiin immoo dafee gurguramuu irratti hin deema akkamiidha? Hin deemsisa? Hin deemsisa. Maaliif gosi nuyi fayyadamnu carqoota tokko poolistariirra carqii poolistariin fayyadamna. Kotaniis jiru.
poolistariif kotaniirraas carqii akkasii carqii hojjetamu jira. Gosoota kana sadan fayyadamne gabariin achii boodatti gala. Laastikiin gurratti galus hin gala. Gosa gaarmentii kana sadan fayyadamuudhaan hojjenna waan ta'eef darbees ni miicamuu hoo dandamachuu danda'u. Afaan nama qabu yookaan immoo qilleensa garmalee nama nukkaamsanii mi'i nuti fayyadamnu mi'a gosa akkasiiti wanta ta'eef gabaa irratti barbaadamaadha. Tole egaa akkuma amma nu kaastee baay'ee kan filatamaa ta'an yookiin immoo gatiin isaa madaalamaa kan ta'e hawaasi kan bitee fayyadamuudhaaf gadi bu'aa kan ta'edha akkati nu kaastee gosoota huccuullee garaagaraallee akka fayyadamtan illee nu kaasteetta. Gama oomisha keessaniitti deebina. Oomisha kana oomishtaniin gara kuufama maallaqaa yookiin immoo kaapitaalii keessanii agamiidha aga duraarraa meeshaalee bittanii ittiin hojjechaa turtan sana liqiis ta'uu danda'a namarraa fuudhuus ta'uu danda'a. Akkamiidha isinii milkaa'eeraa isinii baaseeraa gatii ittiin fayyadamaa turtan sana hagam irraa fayyadamaa taatan? Egaa walumaa gala milkaa'eera jechuun hin danda'amu. Maaliif meeshaan bitamanii gatii isaanii deebisuu irra darbee warra wanta kana akka jalqabnuuf nu gargaaran fayyaduu danda'eera. Walumaa galatti deebiseera gatii isaa jechuudha. Gatii ka'umsa yookaan kaapitaalli qabnu dura gara kaapitaala birrii 3,500 naannoo kanaati. Ka'umsi kaapitaala keessanii 3,500 jechuudha. Kanaan jalqabdanii jechuudha. Maashinii bitattanii huccuu isin barbaachisu bitattanii kanaan eegaltan. Agam kana isinii deebiseera jechuudha amma galii kanaa ol kaapitaala keessanii yookiin immoo maallaqa ka'umsaa keessanii ol argattanii jechuudha. Argannee jirra. Almost dachaasa ji'a 7 keessatti dachaasaa deebiseera. Isaan dachaa deebiseera jechuudha. Tole egaa kun waan gaariidha. Keessumattuu yeroo dhibee koronaa kana keessa mana taa'aa yookiin immoo stay at home yookiin immoo mana keessan keessa turaa jedhan kana keessatti gama tokkoon hawaasa keenya seef gochaa yookiin immoo qolachaa dhibee kana akka isaan qolataniif meeshaa deeggaraa gama tokkoon immoo bizinesii hojjechaa tajaajilaa turtaniittu kun gama tokko waan gaariidha. Mee dabalataan immoo ati akka ogeessa barataa fayyaa tokkotti yookiin immoo meedikaal dooktarii tokko barataa jiru kanatti jechuudha. Hawaasa muuxannoon dhaga'ee jiru irraati afaan biraallee yeroo ganna kana turte kanatti illee afaan biraallee akka barte odeeffannoon dhaga'ee qaba. Kan ammoo akkamitti gochuu dandeesse? Akkamitti baruu dandeesse? Egaa yeroo mana turre kanatti yeroo bal'aa ture yeroo bal'aan kenname iyyuu waan baay'eetti waanuma akka utuu mana keessaan bahin taa'uu TV ilaaluu miidiyaa hordofuu rafuu waan akkasitti yeroo dhumuudha ta'u iyyuu malee kana hundumaa irra darbee amma ta'e immoo waan bu'a qabeessa irra oolchuun murteessaadha. Kanaaf kitaabota illee dubbisuun waan garaagaraa riifrensii garaagaraa ilaaluun afaan baruun wantoonni kun yeroo bal'aa kana keessatti wantoota milkaa'uu danda'an keessaa warra tokkodha jedhee yaada. Yeroon Jimmaa turetti afaan chaayinaa barachuu nu eegalsiisanii turan. Haa ta'u iyyuu milkoofne wanta kana naannoo ji'a 4 duwwaa hordofne gidduutti gibbii egziitii akka goonu nutti himame. Kanumaan gargar cite jechuudha barnooti koo kuni. Anis wanta kana fedhii qabaadde wanta jalqabeef dirqama xumuruun qaba waan jedhu waan yaadee fi itti fufee hin jira jechuudha. Afaan chaayinaa kana almost amma leevilii 6 baratamaa naannoo leevilii 5ffaarra ga'ee hin jira. HSK leevilii wanta jedhamu jira. HSK leevilii kanaan baratama afaan chaayinaa biyyoota alaa keessatti jechuudha. Yeroo achitti jalqabne
cheskii level 1dhaan jalqabne isa utuun xumuriin iyyuudha kan nuti manatti gallee dirqama wanti jalqabame akkasitti hafuunsaa gaariin ta'u waan ta'eef itti fufee jechuudha. Tole akka asirraa odeeffadhetti barnoota gulantaa tokko qofa akka baratti natti himtee turte. Amma garuu aga gulantaa 5 waan geesse natti naan jette gulantaa tokko qofa ishee xumuruu geesseetta. Mee dargaggoota yeroo dhibee koronaa kana keessa mana taa'aa turanii kan yeroo isaan itti fayyadaman akka keetii jiru kan yeroo isaanii akka keetti hin fayyadamnes jiru. Mee dargaggoota kanaaf yookiin immoo namoota kanaaf waa'ee yeroo irratti fayyadamu yookiin immoo mul'ata isaanii wajjin wal arguu yookiin immoo waan barbaadan hojjechuu danda'uudhaaf kaka'umsa akka ta'uufitti dhaamsa yookiin immoo ergaa yoo qabaatte hiree kanaan dubbachuu dandeessa. Egaa dargaggoo baay'een mul'ata dhabeellee osoo hin ta'in mul'ata qaba, waan yaadu qaba, lafa qaqqabuu qaba. Yeroo haalota garaagaraa irraan ka'e dhimma dhuunfaarraas kan ka'e dhimma naannoo haala maatiirraanis kan ka'e namni mul'ata isaa sanaaf aggaamuu dadhaba. Haa ta'uyyuu malee garuu waan ta'e hojjechuun taa'urraa keessumaa umuriin dargaggummaa umuriin itti deemamuu yookaan fiigamuu qabu hawaasaaf maatiif biyyaaf bu'aa buusuun ta'uudha jedhee namanaan. Egaa taa'urra wanta tokko aggaamuun barbaachisaadha. Wanti hojjetamu baay'eedha itti yaadamne malee yookaan immoo yaada irratti waliif sheer hin goone malee wanti itti aggaamamuu wanti itti adeemamuu qabu wanta baay'eedha. Egaa yooma wanti hojjetamu dhibee kitaaba dubbisuun waan guddaadha jedhee yaada. Maaliif waan baay'ee keessaa arganna kitaaba dubbisuu keessaa. Maatii malee mana keessaa waan tokko gargaaruun gaariidha. Agama oomishuu dandeessu yookiin immoo hammam oomishtu? Egaa kaapitaala qabnu ammaatti akka ajaja dhiyaateen 250 hojjetama. Garuu akka ajaja jirutti maaskii gabaarraa barbaadametti hojjechaa Aga ajaja keessaniin aga 150 aga 200 oomishtu jechuudha. Tole gaariidha. Gara dhumaatti dhaamsa yookiin immoo ergaa natti qabdu yoo jiraate beeksisas ta'uu danda'a namoonni oomisha tajaajila keessan argachuudhaaf teessoon keessan eessadha akkamitti isin argachuu danda'u gosoota maaksii akkamii qabdu ciree kanaan beeksifachuu dandeessa? Egaa dhaabbata kamiifiyyuu ajajaan hojjechuudhaaf qophiidha deemanii akkasumas bilbila keenya feesbuukii 4 kiiloo deebiirraan isin qaqqabaa namoonni oomisha keenya kana barbaadan ajajaan isin jechifachuu barbaadan balballi keenya isiniif banadha. Tole egaa daawwattoota keenya namoonni oomisha golgaa afaanii barbaadan argachuu dandeessu. Telefoona karaa YouTube keenyaa barreeffama kana ni argitanii bilbiltanii ijoollee kana jabaadhaa ittiin jechuu dandeessu. Ayyeengaa dargaggoonni immoo muuxannoo dargaggoo kanarraati waan baay'ee waan hedduu barachuu jennee abdii guddaa qabna. Kun Arakkiloo biizinesiidha. Arakkiloo biizinesiin dargaggoo kana qabatee dhiyaateera. Qophiin guyyaa har'aa dargaggoo Amaanuel wajjin taasisne barataa Jimmaa Yuunivarsiitii meedikaal dooktarii waggaa 2ffaa akka ta'e wajjin qophii gabaabduu qopheeffannee kana fakkaata ture. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jennaa. Warreen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii taatiin nutti dabalamaa jenna. Kana malees mallattoo notification tuquudhaan odeeffannoo wayitaawwaa dhimmoota garaagaraa irratti Arakkiloo deeliin gadhiisu argachuu dandeessuun isin affeerra. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Keessummaan keenyas waan istiidiyoo keenyatti argamtee nu dubbisteef ulfaadhu isin jennaa galatooma.